maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ሰደን ዋቀ ቶኮ አሜን። ማቲ ዋቀዮ ijoolleen haadha keenya qulqulleettii qulqulloota ijoolleen dubro maariyaam biyya keessaa biyya alaa teessanii kan hordofaa jirtan ijoolleen firii tawaahidoo marti maatiiwwan firii tawaahidoo tuubii maqaa waaqa isa jiraataa isa bara baraatiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii. Galanni waaqa keenya uumaa keenya isa hundaa olii isa hunda dabarsee eegumsa isaatiin eegee tiksee geggeessee sa'aatii qabnu irratti sa'aatii dabalee baraan jijjiiree eegee guyyaa sa'aatiif daqiiqaa sekondii walitti dabalee guyyaadhaa guyyaatti guyyaa har'aa kana guyyaa ifa ol ba'umsaa haadha keenya qulqulleettii dubro maariyaam kidaane bireetii kan geessanii ayyaana sooma hiika filshataa kan geessan maatii waaqayyoo biyya keessa biyya alaa hundumtiyyuu akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Isa waamne biraas kan hin hamne biraa hafteellee kan hin beekne haati keenya haati bara baraa waadaan fannoo jalaa kennaa ijoollee Addaam haati keenya qulqulleettiin qulqullootaa dubroon maariyaam maqaan ishee dhalootaa hamma dhalootaatti kan ol jedhanuuf haa ta'u. Ameen. Maatii waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo marti akkasuma haadha isaa waamnee kan biraa hin hambisne ergamoota waaqaa toloota qulqulloota hundumaa akka waaqayyo kennaa kabaja isaaniif kenneen maqaan isaaniillee kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii waaqayyoo dhugumatti baga geessanii baga waliin geenyee waaqa eegee tiksee har'aan nu ga'eef galanni haa ta'u jecha guyyattiin har'aa kun dhugumatti guyyaa eebbifamtuudha. Guyyaan har'aa kun dhugumatti guyyaa nama gammachiistuudha. Guyyaa har'aa kana baay'eetu ga'uudhaaf hawwe, baay'eetu ga'uudhaaf yaadaa ture, garuu osoo bira hin ga'in bira darbanii waaqa hunduma keenya guyyaa har'aan nu ga'eef galanni haa ta'u jecha baay'een guyyattii kana yoom geenya jedhaa turani. Baay'een isaanii osoo bo'anii utuu kadhatanii utuma gara isaatti deddeebanii qormaan adda addaatti deebi'ee dhibee diddaan qabamanii ciisaa jiru. Baay'een yeroo kana dhiphina adda addaa keessa kan jiran waaqayyotti bo'aa jiru. Waaqayyo akka isaan bira faana ta'uu isaan faana ta'uu abdii qabna jecha baay'een lubbuu isaanii kan dhaban warreen boqotan waaqayyo nuuf haa maaru jecha nu'iin immoo jiraattota isaa nu godhee maqaa isaa akka galateeffannu kan nuuf eeyyame maqaan isaa kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii waaqayyo guyyattiin har'aa kun guyyaa akkuma beekamu ayyaana sooma hiikaa filshataadha. Filshataa guyyaa bartoonni gooftaa keenya du'aa ka'umsa haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam arguu qabna jedhanii Toomaas akkuma arginutis arguu qabna jedhanii sooma isaan qabatanii gaafa hagayya tokko qabatanii gaafa 16 hiikan 16 har'aa kidaana irratti kakuu dhiifamaa jechuudha. Guyyaa har'aa kakuun dhiifamaa waadaa guddaa kan qabdu haati keenya ajaa'iba guddaa kan gootedha. Kanaaf haati keenya qulqulleettiin dubroo maariyaam eebba ishee nu faana haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii dubroo maariyaam nuti kan soomne kan saganne kan kadhanne kadhata keenya ilma ishee fuulduratti nuuf haa dhiyeessitu. Haati keenya dubroo maariyaam addunyaaf kan dhaabbattu waa'ee cubbuu keenyaatiif nuuf haa dhaabattu.
ameen maatii waaqayyoo baga geessanii isiniin jechaa jirra. Firii tawaayidoo tuubiin hojiin isaa kan nama boonsu waan gaggaarii sagalee waaqayyoo dammaa faannan caalu kan mi'aawu kan dabarsaa jirudha. Maatii waaqayyoo xiqqatu guddatu otoo hin tuffatin sheerii laayikii fi saabskraayib akka gootan maqaa waaqa jiraataa Iyesuus Kiristoositiin isin gaafanna. Maatii waaqayyoo dhaggeeffatanii baga geessan kan isiniin jennu isin immoo zimmettanii dhiisuu osoo hin taane ameen jettanii nunis waliin baga geenye jechaa ameen jettanii akka fudhattan isiniin jedha. Maatii waaqayyoo warri dhaggeeffattan namoota yoo xiqqate nama 10 illee akka sheer gootanii firii tawaayidoo tuubii akka namoota baay'ee biraan uummata kiristaanaa maraan geessan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna jecha. Maatii waaqayyoo firii tawaayidoo tuubiin waa hedduu qabatee dhufaa jira. Waa hedduu qabatee dhufuutti jira jechuudha. Walaloowwan kutaa lamarra reef ga'anii jiru. Walaloowwan ganaa bifa adda addaatiin jira. Diraamaan illee ni jira. Akkasuma barumsa wangeelaa illee ni jira. Barumsi dhaabbateetiin jiru jechuudha. Namoonni baay'een barumsa addaanuu jalaa kuttanii jechaa jirtu. Barumsi dhaabbateetii miti itti fufa gidduutti walaloo dabarsine jechuudha. Inna of ilaallee yookaan of ilaallee afuurawaa asoosamni waa hedduutu jira. Kanaaf maatii waaqayyoo saba kiristaanaa maraan akka goota geessanii maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Guyyaa har'aa kana ammas irra deddeebiin baga geessanii gammachuun keenya gammachuu keessanii gammachuun keessan immoo gammachuu keenya. Sabni kiristaanaa marri yoo gammadanaaf gammachuu koodha. Baga waliin gammanne eebbi haadha keenya dubroo Maariyaam nu faana haa ta'u. Baga geessanii ameen baga waliin geenye. Ijoolleewwan tawaayidoo firii tawaayidoo tuubii kan hordoftan ammas jajjabaadhaa isiniin jedha. Sillaaseen isin faana haa ta'u. Kadhaan haadha keenya dubroo Maariyaam isin faana haa ta'u.